Hello. Maaliif? Hayyee, ciao. Ganamaan kaatee eessa deemte? Huccuu tana kaleessa argee bituuf maallaqa keessaan qabu. Amma ganamaan deemee bitadhee dhufe. Ana akka maraattuu mana keessa deemee ibsaa jedha. Maaliif? Waan ati mana fincaanii keessa jirtu se'ee ibsaa jedhee siinaasaa. Waytan deemee si ilaalu atiin jirtu. Ana akkuma ka'een deeme. Wayta deemtu bakka akkanaa deema jetteen dubbattu. Wayta sarrafaa jirtaas hin jeequ jedheeti. Homaa rakkoon qabu na kaastee natti himtullee. Haay obboleettii tiyyaa ati haganuma takka na yaaddaa bakka hin deemu hundaa beeku barbaaddaa? San qofa son ta'in waytaate gadi baate balbala cufa yoo namni natti ol seene hoo. Ofumaa yaade naan hin jettu ree waan ati na yaaddee akkas naan jettu se'e. Siillee yaadee ofiillee yaadee balbala kana amma anaa rafu yoo banaa dhistee biraa deemte. Namni ol seenee waan kan kee fudhata anallee maal akkana godhun beeku sanuu an durba. Maa duraan dhiira of seetaa? Yoom dhiira of seesiin jedhe. Sanuu an durbaan jenne. Akkas jechuun an dhiira jechuudha. Ati akkas jechuun of shakkuudha. Maaliif of shakkamaa? Maaliif beekaan? Atillee osoo hin durba ta'u osoo beektu maaliif waan akkana natti haasofta? Sooriin qoosee amma muudii kan kee jijjiiri nyaata hojjite? Maal hojjite? Paastaa kanan jaalattaati. Jaaladha garuu reefta na wayita nyaata hojjuuf ta'u. Si gaafachuu barbaade yoo ati hin jirtu maal godha reessaniif paastaa hojje? Hayya amma paastaa dhuydee fixxe moo hambiste? Maa paastaan bishaanii ka dhuguuf? Ati paastaa nyaattuun dhuydaa? Maa kolfite wayita paastaa dhuyduu yaadatte? Paastaa kan hin dhuyda naan jettu kanattuu na kolfisiisa. Namattuu paastaa jaalataa nama akka kan keetii paastaa jaalatu hin argine. Dhiisa hagas maraa hin jaaladhu. Hagas maraa hin jaaladhu jetta wayita paastaa nyaattu iyyuu akka paastaan si jala fiigutti nyaattaa. Jallis maqaa nan balleessini. Dhugaa wayita afaan kaattu fa'a. Korniisi afaanitu ishiitee afaan kaatta. Atillee akkasumatti nyaattaa hin kijibin. Lakki an akka kan keetitii miti. Amma dhuydee fixatte moo hambiste? Hambisee jira sii kennuun dhuyda. Lakki hin barbaadu atummaan itti deebi'i dhugi. Maati alaa dhuydee dhufte? Ehee. Saniif akka naasofta silaa beela qabaatte anaan hin dubbattu ijaan bakka distiin jirtu soyta.
Huccuma tanaaf ganama osoo waan nyaatiin deemte? Isin maaliif beektan huccuu akkanaa qamisii malee? Dhugaamoo? Silaa qamisii ta'e waaw akkam bareeda meeqan bitte mee achi deemee as gargal mee as kottu mee akkas jettan. Ammayyuu ati nu sanitti jirtaa minatti argisiisachuuf gadi baate. Daawitiin of laaluuf malee sitti argisiisachuuf himiti. Daawitiin mana fincaanii keessan jirti maa achumatti of hin laalin? Ana sitti of laala ati ho'ita bitatte mana fincaanii keessatti of laali. An bakkoo bitadhutti ofitti laala. Sunillee bareeda. Meeqan bitte? Qamisii haga ammaati bitatte hundaa nuusaan huccuu tana ittiin bitadheen geettu. Warqii bitte moo huccuu bitte akkanatti guddistuuf? Maqaattu huccuu malee warqii bitadhe. Qarshii olitti qabadhu huccuu kana bitachuu hin dandeettaa. Fuula dhiqattee dhufte? Maa? Dubartii yoo fuula dhiqatte manaa gadi ba'uuf miti garuu yoo dhiirri fuula dhiqatte manaa gadi ba'uuf. Dubartiin meekappii malee hin baatu jechuu kan keeti? Kun gaafidha. Ana osoo hin dibatin bakka fedhan dhaqa. Dhiisin kijibin isin dibattaniyyuu waakkattanii. Akkamitti wakkanii yoo hin dibanne jennaan? Isin guutumaan guutuutti meekaappii dibattanii yoo meekaappii dibattanii jedhanii isin gaafatan kuulii fi hidhii dibadhe malee hin dibanne jettanii waakkattan. Maaliif garuu? Ati ka qorannoo hagana ga'u dubartii irratti gootu hojii hin qabdu? Isinillee akkuma dhiira tokkotti kalaaf waan inni jaalatuu fi waan inni hin jaalanne addaan baafattan nullee akkasitti addaan baafan. Sirreen dubbanne faallaa dubbatte. Akkamitti? Isin warra dhiirattuu dubartii takkatti kalaa'uuf maal akka isin jaalattuuf maal akka isin jibbitu addaan baafattan. Isin nama jaalattan akkamitti itti kalooftan? Akka keessanii duratuu bal'aalu jaalannee jennaan jaalanne. Ati hagammaa seera duraan hin deemaa jirta seera haadhotii kenna akka abbootii kennatiin. Duraan abbaan mucattii isaa nama ofii jaalatetti kenna mucattiin tiyyan jaalatti moo hin jaalattu ilaalu isaan. Amma wanni hunda akka duraan isanii miti mirgi dubartiin eegama. Akkasii? Mee waan tokko si gaafadhu? Gaafadhu. Sirba durii moo kan ammaattu irra namatti tola? Gaafii kana ijoollee xixiqqoo nuun deebisti. Hayyee deebisiree? Sirba durii tiree? Kijiba wanni hunduu yeroo isaa waliin deema. Namoota akka kan keetii baay'eetu jira ka sirba jechuun duraaf eka jedhu. Deebii argatteemi? Argatteemi? Piliis wayita aarteen handahiin. Maaliif si dhahamaa maal na goote? Namni biyya keenyaa dubartiin jala dubbatti maaliif na jala dubbatti jedhanii dhahanii atillee akka si'atteen handahiin. Callis oduu waan argite haasoftaa? Waan tokko sitti himuu dagadhe. Maali? Badhaasan hadhanatti bilbilee mana itti galu sun abbaan manaa baase. Maaliif? Mucaa abbaa manaattu itti galee haga mana argatu ammaas dhufa. As dhufa? Agasi nu biratti gala. Maa asitti gala mana biraatti hin galu? Eessatti gala haga mana kiraa argatu asitti gala. Deemeen soqatu ree mana kiraa? Maa mana kiraa akkuma gadi bahaniin argatanii hin soqatanii. Hin soqatu ree? Hin soqataa garuu haga soqatu eessa bula? Haga mana soqatu nu biratti gala. Mee amma yoo as dhufe eessa bula? Asirra na waliin bula yookiin firaashi tokko lafa kaayee fi lafa bula. Hin haariin faayoo? Hin beeka akka sillamii waliin jaalanne akka sillamii wal jibbitan garuu innillee obboleessa keenna. Innillee nu malee eenyu qaba. Sanuu biyya kana keessatti nama beeku tokko hin qabu inni. Saniifuu obsi faayoo. Yoo as dhufe amma gamta akkas tura? Haga mana argatu. Jechuun bultii meeqas tura? Hin beeku haga mana argatu. Wayita mana argate hin deemaa hin haarinii nagahumaan waliin dubbaadhu.
Dhuftee bilbila maan kaasne? Bilbiltee turte? Maa bilbilli tante wayita namni sitti bilbilu mul'istu? Hin argine saayilantii irra jirti natti fakkaate oduu dhiisii kottu taa'e. Akkaan dhufuun beeytaa miti. Saniifu bilbila tante of dura keettee hagan sii bilbilu eeguu qabda ture. Ati of guddisuu kan hagan maan dhiisne? Ambar nama kabajamaadha. Obboleessa kan kee waan ta'eef waan argite naan hin jedhin. Mee amma waa nyaachaa jiranarraa callis. Yoo nyaachuu barbaadde kottu nyaadhu. Nyaata eenyutu hojjete? Faayottu hojjete. Galatomatummaa nyaadhu. Nyaata isin hojjette nyaattu? Ehee nyaadhu. Hayyee. Ibsa. Ati seera mucattii tana mana qulqulleessi maan jenneen yeroo maraan qulqulleessiti. Maa sobde kun amma qulqulluudha? Akka jiruun argitu? Manaaxirii ofirraa baasii ilaali. Hayyee amma homaa miti yeroo biraa seeraan gad jedhii qulqulleessi jedhiin. Ati asitti galuu dhufte moo waa'ee qulqullinnaa seeraan na barsiisuu dhufte? Mana yoon qulqullaa'in akkamitti keessa galtaree? Ati ofiin qulqulleessituu hin beekaa? Isii kabaltee dhiitteniin dalagsiisuu qabda ibsa. Isii kabale dhiitii dalagsiis jechuun maal jechuu? Gabra seetaa isii awwaansi beekumsi hin jedha bar ibsa. Isii yoo nagaan itti dubbatan wanta akka nama hin dhageettu. Haga kabalanii dhiitanii gidaara walitti dhahanitti wanta akka hin dalaytu. Amma oduu kan kee kanas hin dhagahu narraa callis. Ana seeraan na dhagahuu qabda. Sanuu gurra kan kee lamii bantee na dhagahuu qabda. Borsaa kiyya kana asirra kaadhu. Achirra faayottuu bulaa lafa kaa'e. Borsaa akkana jiru kana lafa kaa'a. Mataa irratti baadhu ree. Dhugaanuu eessa kaa'adha? Lafa kaa'e. Kun borsaa badhaasatii bar. Borsaa faayoo seete ka bakka arganitti darban. Hayyee baadhu ittiin taa'e. Ibsa. Silaa baraati. Osoo bakka kanaan hin dhufin hin dura bakka hin ciisu. Bakka hin borsaa kaadhu. Na qopheessuu qabdaa. Ati maal waan taateef? Waan badhaasaa ta'eef. Mee nama mormuun jaalatin itti haa nyaadhu callis. Hayyee asirra kaadhu. Ehee kaadhu. Kaan jedhu. Kaati jettu. Ati dubartii waliin mana kana keessa galta moo? Dhiira waliin. Dubartii waliin gala. Dubartii waliin gala wayita jettuun salphattu. Maaliif salphan? Dubartii biyya tamitti ta firiijii gubbaarra distii keettu. Obboleettii tanteeti. Obboleettii xiyyeetam? Faayoo ree. Faayoon obboleettii xiyyaa miti obboleettii tantee taate malee. Hayyee isiin obboleettii xiyyaa ati noo anaaf maali? Obboleessa. Eega atin obboleessa kiyya taate isiilleen obboleettii teenna jechuu. Ati yoo isiidhaan obboleettii tiyya jetteen jedhiin. An garuu yoomuu isiidhaan obboleettii tiyyan jedhuun. Akka feete. Garuu
isiidhaan waan takka akkan jenneen maqaayyuun dhahu siin jedhe bareeda waa si gaafachuu barbaada gaafadhu amma isiin eessa jirti mana ispoortii jirti. Ibsaa shaayii buna yoo dhuguu barbaadda achi keessa fuudhee dhugi lakki waan biraa si gaafachuu barbaade kaan jedhu isiin asirra bultiimi eehee ati yoo eessa bulta asirra bula anoo eessa bula asirra na waliin bulta si waliin moo yoo hin barbaanne firaasha tokko lafa kaattee lafa raafta an firaasha lafa kaadhee isiin naa ol bulti aha an gadi bu'ee atiin asirra rafta eehee sila akkas ta'ee bareeda ana jazbaa seeta moo of jazbaa seeta yoo ati of seeten beeku an garuu beekaadha harre gowwa yoo as rafte rafii yoon barbaanne deemuu hin dandeetti maal ol taree ati akkan si dhahu barbaadde maaliif na dhoofta maal sirraa balleessi if gaafadhu bulta moo hin bultu lafa kana moo eehee hin bultu eehee hayyee yoo siin ta'ini deemuu hin dandeetti eessa deemu bakka biraa ka bultu soqadhure ati amma mana kiisii kee ka duuba fakkaatu kana keessa deemnaan jetta ati maal of seeta mana ati keessa galtu sun iyyuu goruu lukkuu fakkaata manni kiyya goruu lukkuu fakkaata eehee gaaf kan wayita mana kiyya dhufte manni kan kee waa hin bareeda manaan jettare si gammachiisuuf yeroo san maaliif dhugaan dubbatin nama gowwaa yoo hin jajin gowwaa nama si'a an gowwaa jechuu kan keeti ammoo haa ibsaa ati yeroo hundaa maaliif na tuffatta ati amma oduu biraa narraa dhiisi asin rafta moo hin raftu lafarra moo hin rafu hayyee deemii bakka biraa ka bultu soqadhu hin soqadhu ka asin rafne as teettee maal gootaree asirra rafa teessorra moo achirra akkamitti rafta akkanumatti rafa hayyee akka feete Har'a baay'ee dadhabe. Baay'ee turte har'a. Borsaa kiyya sana eeggadhu akka ittiin hirkanne. Kana maaliif as geet? Anattu achi kaadhu jedheen. Mataarra nakaa hare. Borsaan borsaa eenyu seete ka lafa kaahan. Faayoo dhiisii haa taa'u. Ibsaatillee nama akkamiiti maaliif asirra kaadhu jettaan? Borsaan borsaa nama kabajamaa waan ta'eef achirra taa'a. Faayoo maan rakkoo qabaa miti yoo achirra taa'e haa taa'u callis. Borsaan nama kabajamaa jedha kana dooniyaa. Borsaa kiyyaan dooniyaa jetta. Maallaqaan borsaa kanaan bite. Qallaba waggaa takkaa sii ta'a. Simaa qallaba si haa ta'u fuudhee ofirra kaa'e an harkaan hin qabadhu. Dhugaa jette harka kan keessanii hin qabatin. Isin maa akkanatti wal jibbitan? Isii barka borsaa achirraa fuudhii lafa kaa'e ka jettu. Maaliif mataarra na keetta lafan keettu? Silaa amma borsaa kana mataarratti baattee teettee maal sii qaba? Rakkoo hin qabu. Yoo ati kopheetii mataarratti baatte anillee baadha. Isin borsaa kana jecha ol arrabsuu maal barbaachise? Isii re'ee waanyitii borsaa akkana takka argitee hin beektu. Ka akkanaa tokko yoo bitte sadii eebba jala argatta. Silaa kiyya argite callistee afaan qabattee teetta. Mee isin lachuu borsaa keessa walitti hin jajjina callisaa. Mee ibsaa dhugaa dubbadhu. Atinuu borsaa akkanaa kana silaa soyitee argita. Akkamitti argatta ayyoo fi abbonuu qabachuu dhiisanii kana. Amma ati wayita akkanatti dubbatta. Namuu borsaa qabatee beeytu fakkaata. Borsaa waan qabattee beeytu fakkaata jetta. Borsaa qabachuu yoo nattuu si barsiise. Isin lachuu borsaa qabattanii beektan peestaalii malee agas dhuftan borsaa qabattanii ofitti waliin guddisinaa. Ibsaa. Mee kakadhu ati duraan borsaa hin qabdu jedhe. Hin qabdu. Peestaalii malee hin qabdu. Maa kolfitaatillee qabattee hin beektu. Ammoo sanuu borsaa nan qabu borsaa qarshii 200. Qarshii 200 amma biddeena takka ittiin nyaatan. Qarshii biddeena takkaatiin borsaa isaa argatanii bitan. Yoo peestaalii bitan malee. Ayyoo mamma jedhe waan duraan jedhe. An duriyyuu sirratti hin argine. Ibsaa. Beeytee dubbii olii gadi noofini. Duraan peestaalii qabatta. Peestaalii qabatta. Aman. Ammoo. Ati nu peestaalii qabatta. Hardhuma mana kan kee dhufee hardhuma na arrabsita. Yoomsi arrabse dhugaa sitti hime. Waan namni hin goone goote jechuun arraba. Arrabaa miti atillee dhamani peestaalii qabatta. Ati waan ofii keetii gootu namnillee waan akkas godhu sitti fakkaata. Amma isin lachuu walitti iyyuu dhiisa. Isin maaliif akkanatti wal jibbitan? Hin beeku ani isattuu na jibba. Anattuu si jibba? Isin lachuu wal jibbitan. Isittuu na jibba.
Silaan hin jibbine borsaa kiyya kaachira kaadheef maaliif aarti? Maaliif mataa dura na keettare? Borsaan kiyya waan achirraan maluuf. Faayoo atillee callis. Badhaasa atillee callis. Borsaan sun achirraa taa'u. Innuu yoo mana argate asiin deema. Hagas yaa taa'u dhiis. Faayoo hin aariine ana laali yaa taa'u dhiis. Eegaa ati jette haa ta'u. Ibsa bar dhugaanuu borsaan kiyya kun bakka arganitti darbuun hin malu. Achirraan mala. Amma isiilleen hayyaa taa'u jettee callis. Hayyee. Ati amma dhugaanuu achumarra bultaa? Awwaan takka murteesse of duubaan deebi'u. Hayyee nagaan bul, nagaan bul. Ibsaan soolaa kiyya sammee as naa darbi. Ati noo waan uffattu hin barbaaddu? Silaa ansoola uffachuu barbaade. Borsaa kiyya keessaa fuudhee uffadha. Ammaaf garuu hin barbaadu. Hayyee. Faayoo. Kaan jedhu isii dubartii waan akkanaa kana maaliif jaalatti? Kana moo? Ehee kun waan ijoollee xixiqqoon ittiin taphattuumi kun maal sii godha? Moo waan yeroo daa'imummaa ittiin hin taphatin amma ittiin taphatta? Akkasii miti. Akkamiree? Kanuma biraan beeku awwaan bitadheef jaalalli akkanaa kana barbaada. Ka akkanaa kana moo? Ehee ka akkanaa. Ispaayidarmaanii akkanaa. Ka manarraa manatti jedhee utaalee natti dhufu barbaada. Yoo hattuun gabaa keessa borsaa na jalaa fudhatte hambana hattuu naa qabaan jedhu. Maal jettaree? Ispaayidarmaanii kiyya jedheeyya. Achi booda ispaayider doonkiin kan keessii dhufa? Ishee natti hin qoosirree onni irra siin jechaa jira barwaaran siin jedhu seeraan na dhageeffadhu. Hayyee si dhagahaa dubbadhu. Achii booda uffata isaa kana godhatee fiigee utaalee manatti rarra'a. Rarra'ee achuma taa'a? Iyyo mana biraatti illee rarra'a. Ka lammaffaatti jechuu? Ehee ka lammaffaa. Ka lammaffaarraa ka sadaffaa irratti rarra'ee ka sadaffaarraa ka afuraffaa irratti rarra'ee ka afuraffaarraa ka shanaffaa irratti utaalee akkas osoo jedhu na bira dhufa. Wayita inni mana lammaffaarraa ka sadaffaa irratti utaalee ka sadaffaarraa ka afuraffaa irratti utaalee akkasitti inni mana lakkaa'aa dhufu hattuun bakka sanii tarte. Inni bar mana lakkaa'aan dhufu dafee utaalee na bira dhufa. Isi ati fiilmii ispaayidarmaanii ilaalle? Laalee jira. Ka laalte maaliif mana lakkaa'aa dhufa naan jettaree? Sittu akkas naan jedhee bar mana lammaffaarraa ka sadaffaa irratti utaalee ka sadaffaarraa ka afuraffaa irratti utaalee akkasitti mana lakkaa'aa dhufa naan hin jenne. Mana lakkaa'aa siin hin jenne. Akkas jechuun mana lakkaa'uu jechuu. Akkasii galuuf akkasiin jedhe malee mana lakkaa'aa jechuu kiyyaa miti. Waan ati ispaayidarmaanii Afrikaa naan jettu see ka mana lakkaa'aa utaalu. Ispaayidarmaaniin Afrikaan jira? Ani hin argine waan ati argite natti fakkaate akka ati dubbattutti akkas natti fakkaate. Lakkan ispaayidarmaanii Afrikaan argine. Ati ka ispaayidarmaanii jettu takkaa fiilmii saniyyuu laaltee beeytaa? Guddaan laallee xiqqoo laale. Haa? Sanuu akkamitti laale beeytaa? Guyyaa tokko mana fiilmii dhaqee gaawwa balbalaa keessan osoo fiilmii laalu abbaan mana fiilmii natti gadi ba'ee na qabee na kabalee na dhiitee bakka sanii na ari'e. Maa qarshii hin qabdu ol seentee laaltu? Qarshii hin qabu sila qarshii qabaadhe ol seene laala miti. Anuu guyyaa tokko ayyoon zayitii biti jettee na ergite qarshii zayitiidhaaf na kennite san fiilmii ittiin laale galgala wayitaan manatti galu. Yaa guyyaa san aniyyuu yaadadhaa sila adaran dhuftee sirraan dhoggini. Si garaftee sila si quncisti. Edaa guyyaa sanatillee achi jirta? Ehee guyyaa san ana ijoollee wajjin qo'achaa jira. Dhahaa ayyoon akkasitti si dhooftu san waan ayyoon kaldoo awwaararraa dhahaa jirtu seeyyu'an. Maa wayitaan iyyuu hin dhageenne?
Iyyees ati iyyutu irra dhahiinsa ayyuun si dhooftutu irra iyya. Yaa. Ani hin dhageenye wayita sanitti eegasii ijoolleen natti himtee dhufe. Mee waan dhugaa tokko sitti himaana caqas. Hayyee. Anaaf sii nama galeef. Sii galaa mi'oonnaan siin jedhu. Jechuun? Jechuun anaaf sii nama seeneef nama waan baay'ee arge. Nun yoo nama gowwoomsine malee namni nun gowwoomsu. Nun muudii qabna ree. Yaa. Garuu kunoo. Kum? Badhaasarree. Muudii takkan qabu bar. 0 killama jedhiin. Yaa. Muudiin isaa ka addaati. Muudii maal qaba siin jedhe muudii iyyuu hin qabu. Osoo argitu atillee muudiin isaa ka addaa jetta. Muudiin kiyyaa fi kan keetillee adda addaami. Ka isaallee ka addaati. Ka'an siin jedhu bar inni muudii iyyuu hin qabu 0dhaa siin jedhe. Aha akkas jette. Inni adaadaa biratti waan baadiyyaatti guddateef saniif akkana ta'e natti fakkaate. Namni baadiyyaa dhalateef gowwaa miti. Ka magaalaa dhalateeyyuu gowwaa baay'eetu jira. Hin jira garuu gowwummaan isaa kun ka addaati. Inni nama mormuu jaalata. Ihee nama mormuu jaalata. Beekaaf godha. Garuu bar waanuma takkayyuu hin beeku. Yaa nama beeka of godha. Garuu bar gowwaa akkanumaan akkana jedha malee ishee. Garuu isin lamiin maaliif akkanatti wal jibbitan? Hin beeku an maaliif inni narraa barbaadu yeroo hundaa naan wal lolaa. Maaliif? An maaliif beeka? Sababni maali ka isin lamii wal isin lolchisiisu? An sababan beeku maaliif akka inni natti iyyu. Osoo ani san dubbisin dirqamaan na dubbisee naan wal lola. Maal sirraa balleessee maaliif naan wal loltamaan jedhiniin? Haga duraan maaliif naan wal lolta jedhee gaafadhee dadhabe. Amma aniyyuu baradhe yoo inni natti dubbate. Akka inni lolaaf ta'u hin beeka. Ofirraa arrabsa. Obsi jala callisee yoo inni si arrabseyyuu. Yoo mana argate inni iyyuu hin deema. Hagasi jala callise. Inni hin soba waan asii deemu natti hin fakkaatu. Maaliif hin deemne hin deema? Bakki inni buluun argitu? Jaalatee bakka kana bulaa'in? Yoo mana argate inni ofiinuu asii deema. Hagasi waan fedhe inni siin jedhullee obsi. Inni na arrabsa an jala callisaa? Atillee deebitee arrabsitee ni maal argata? Waan inni argatu argadha. Inni si arrabsee maal argata? Hin beeku an. Ati hoo maal argatta? Isuma afaan ofirraa qabsiisu. Isin lamii isin gorsuun walirraa isin dhogguun waan hin danda'amne. Haga inni mana kana dhufe nagaan qabu an. Wayita ati isa mana kana oofte nagaa argadha. Inni ofiinuu deemaa callis. Mee bakka wayii dhaqee dhufa. Bakka akkamii jaalalleetan ta'e biraa? Jaalallee maalii suuqii dhaqee dhufa? Ati hoo asuma teetta? Deemee ispoortii hojjedha. Hayyee. WhatsApp biro, Facebook biro. Maal yoo namni nagaa siin jedhe seerumaan nagaan jettu? Maal seera cabsee siin jedhe akkuma ati nagaa fatte si deebise? Atilleen amala kan kee kanan jijjiirtu. Maan gaagarraadha? Nyaata ati har'a nyaatte soogidda hin qabu, barbaree hin qabu, shunkurtii hin qabu, misira hin qabu, foon hin qabu, kam keessaa hin qabne. Maaliif? Ka akkanatti faallaa si haasofsiisu. Ati suufa kana keessa adda kan keen sodaattu? Amma ati suufa kana natti qoosuu barbaadde? Miti si gaafadhe. Suufi uffata ittiin qoosanii miti. Uffata nama kabajamaati. Ka xuuxillaan karaa deemtu hunduu godhattuu miti. Ati gannallee bonallee kanuma godhatte. Wayita qilleensa jijjiiramu addaan beeyta? Kabajaa uffata kanaan beeytu ati. Silaa anaaf si mana cidhaa waliin dhayne. Ana kabajaan na teessanii nyaata naa kennan. Si ammoo saanii nyaataa si dhiqsiisanii nyaata sii kennan. Kabajaan uffata kanaa
hagas takka dhugaa jettittiin qoosuu hin qabu. Hojii hojjattu san dhiisi. Maaliif? Hojii bareeda wayii si arge kasiin malu suufuma kana godhattee akkasumatti hojjatta. Hojii akkamiiti? Harree masaajii goota. Ati akkanumaan lafaa kaatee maa nama arrabsuu jaalatta? Ati amma aartee waan nama aarsu dubbattee aartee naan jettaa? Ehee aaree jira malee. Yeroo jalqabaaf arge nama hojii isaan malu argatee aaru. Harree masaajii godhuun anaan mala. Eheeti gammaduu qabda malee. Ati yoom dhufte? Wayita ati achi keessa jirtu ol seene. Ahaa akkasii. Ehee. Har'a bishaan ho'aan hin dalagu qabbanaa haa malee. Dhiqatteere. Ehee osoo akkasumatti natti qorruu dhiqadhe. Saniif sharariitii nafa dhiqattee baate fakkaata. Siin taphadhaa hin aariin. Sharariitii nafa dhiqattee baate fakkaatte jetteeni. Dhugaa qorrii walitti si buute. Ibsaa jiruu tokko tokko jechi kan kee laawwema. 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 Jechuma sanatti akkanatti si aarsee achi si dhaabe. Ati waan namaan jettu hin laallattu. Sun amma jecha nama aarsu siin qoose. Ankoos akkana kanan jaaladhu hin beeyta miti. Har'a kolfaan garaan na dhukkume. Hayyee dhiifama naariin. Haa ibsaa, haa ibsaa. Atillee maa kolfite? Abba maana kolfisiistee maa kolfite jetta? Hayyee amma gahee callisa. Inni duraanuu sababa narra soqaana xiqqeessuuf ati isa duratti na arrabsita. Kun isaa gammachuudha karamii callisa. Waan jazbittii tana kasiin jedhe isa ati maaliif maqaa kiyya dhoofta? Jazbaan si. Osoo isin sin arrabsin maaliif arrabsitaan? Kunoon dhageettu ka jazbaan aan jettu. Dura sittuu akkas jedheen. An jedhuun illee isin akkas naan jechuu hin qabdu. Aamin sin jechuu qabdiiree. Inni barka barbaadu ansi arrabsa ati callisii na dhageeffadhu. Maaliif nama arrabsaa callisii na dhageeffadhu jechuun waan akkamiiti? Maaliif beekaaf? Kaamma ati intaloota naa mormitu intaloon tun nama gaariidha. Intaloo naan hin jedhin jazbaa. Hin dhageettu wayita siin na arrabsitu. Maqaan qabdi maqaa isiitiin hin yaamtu. Na arrabsite jedhan saalfatu. Laal. Wayita kan sittuu tuqanaan jettaami? Maali? Isiin akkanatti godhattu hin argitu? Hin maraatte. Kamaraate si. Maal siin jette? Osoo argitu na gaafatta? An maal siin jedhe? Hin argine. Ati hin argine jetta amma? Dhugaa hin argine maal siin jette? Maal siin jette natti himire? Ati osoo asteettu waan isiin jettu osoo argitu? Deebitee na gaafatta? Hin argine maal siin jette? Beekee akkana godhata. Beekee akkana godhadha? Ehee. Ati maal jetteen? Homaan jenneen. Homaan jenneenii? Ehee maal siin jedhe? Haa? Isin mucayyoon tun nama akkamiiti? Isiinu si gaafachaa jirtii bar maal siin jette? Isin lamii walii galtanii maal na godhuu barbaaddan? An maal siin jedhe isittuu na arrabse naan jettee si gaafadhe? Ati maal jetteen mee dhugaa natti himi? Dhugaa na aman waan takka hin jenneen. Ammallee waan takka hin jenneen jettaa? Isii kun fayyaa qaba. Maal siin jette dhugaa natti himi? Wayita juusii dhuyduun argine akkana jettee na laalaa dhuyde. Maal rakkoo qabaree akka feete jettee yoo dhuyde? Maaliif na laalaa akkas jetti? Isin lamii maaltu isin kolfisiisa? Jecha kan keeree osoo isin sin tuqin sin arrabsin maaliif akkana jettee dhuyde jettee kaatitti aartuttuu na kolfisiisa?
Garuu isin lamii walii galtanii maaliif akkana na gootan? Akkam si goone? Maal si goone? Ati afaan kan keenarraa qabadhu. Maan arrabsitanaan jettaree? Afaan kan keenarraa qabadhu. Mee ati hin dubbatinii callis. Na arrabsitee natti dubbatti? Maa kijibde yoom si arrabse? Osoo isin sin arrabsin dirqamaan naan wal lol jechuu ni barbaadda? Atillee amma isii jala deemta? Isii kun maal haasaa fayyaa qabayyuu? Isii jala deemta jechuun maal jechuu? Ati maal jechuu barbaadde? Atillee akka isii na arrabsuu barbaadde? Ati sirriidha isii? Maaliif si arrabsa? Maal narraa balleessiti? Maaliif si mormi taree? Ayyoom isii mormi? Ka isiin mormin isiin maaliif sin arrabsine jettaree? Kun maal ta'e isii? Maal ta'e ree? Mee ati callis. Waan hin taane haasaa jirta badhaasa. Ati nama sin arrabsin? Na arrabsite hoyte jettuun hin saalfattu? Ati ka isiidha mormitu hin saalfattu? Ati beeytee lola barbaadda. Akka mana kana si baas barbaadde? Baasiyyuu nurraa asii. Sittuu baa. Hin laalla. Hayyee hin laalla. Atillee callis. Atillee callis. Isin lamimmaa walitti iyyitan. Wayita walitti iyyitan isin lamiin qofti walitti hin iyyitan. Anallee natti iyyitanii. Amma bir namni tokko akka hin dubbanne. Hey. Hello. Ana dubbisaa jirta? Kabiraa eenyu jira ree mana kana keessa? Akkanatti na yaamtaa ree? Akkanatti si yaamaa ree? Haa? Maa maqaan qaba maqaa kiyyaan na yaamtu? Aha, maqaan qabda. Maqaan kan kee eenyuusi? Ama haadhi tiyya naa baaste san. Haadhi tantee maal jettee si baaste? If gaafadhu narraa callis. Waaw. Maqaa bareedaa sitti baaste. If gaafadhu. Maqaa akkana bareedaa maaliif si baasan garuu? Mee narraa callis. Haati ati eenyu maqaan kiyya jettee gaafattee jennaan if gaafadhu siin jette? Siyoo eenyu jettee si baaste? Jazbaa jettee si baaste? Kun kan addaati. Badhaasa rabbiitiin aan jettee badhaasa jettee natti baaste ayyoon. Lakki badhaasa ofii baaste malee maqaan ayyoon si baaste jazbaadha. Ayyoo ite jettu. Haadhateen naree. Haadhateen naa? Ehee. In saalfattu ite haadhateen na jettu. Maa saalfadha haadha tiyya haadhatan teeti. Eenyu siin jedhe haadhi tiyyaa fi haadhi tantee takka? Mee narraa callis. Ati ka yaaddu haadhi tiyya haadha tanteetiin nu sadeenu obboleeyyan jettee yaadda? Ehee diree nu sadeenu obboleeyyani. Kun wallaalummaa kan kee malee yookiin beekumsa dhabuu kan kee malee ati obboleetti teennaa miti. Hayyee beekaa keen. Anaa fi ibsaattu obboleeyyan. Haadhaan takka, abbaan takka.
Si eessa akka ati dhufte sin beeyin. Ka'an jedhu. Ati yoomuu waan akkanaa kana naan jechuu dhaabde. Haga ati dhugaa amantutti. Dhugaa maaliin amansiisuu barbaadda? Dhugaan ansi amansiisuu barbaadu kana akka ati baalagee waslaattaa taate akka ati obboleettii teennan ta'in kana si amansiisuu barbaada. Ishee ofiin jedhu daalatti. Narraa callis daalacha. Akka nama baasan qabee paawudarii fuulota of dibdee of addeessite sila si kabalanii gidaara sanii walitti si dhahan. Wayitti ati gidaara san dhooftee eebade jettee as deebitu ammallee itti si deebisanii achii booda sirrooftee teetta. Kottu na dhahiree hin laalta. Intala waan ansi sodaadhu seetayyuu. Ittanii narraa callis. Anamma yaa jedhee gaa si godhee jennaan shukku hin jettu adabattee teetta. Ana hoota duraanii na seeta. Dhugaa harkaan na qabattee jennaan laal. Hayyeen taloo. Utaalee asirra dhaabadhee harkaan gidaara kana qabadhee laal. Utaalee afaanitti see jedha. Hardhawaa ajaban faayoo. Ati na tuffatteeyyuu. Na dhahuu yaaddayyuu. Yaadda jetta mee harkaan na qabadhu sitti argisiisa. Akkana. Sittuu natti argisiisa. Maal natti argisiista? Harkaan na qabadhu itti san laalta. Anamoo? An harkaan si qabadhaasi. Beekattee jirta silaa sitti argisiisa. Maal waan argite haasoftaa miti. Harkaan sin qabadhu an. Laal. Balbala san biraa achiisitti fiigee ga si godhee fuula kan kee dura waa bilic si jedha. Achii booda isi maal ta'e jettaa? An callisiin jedhee afaan kana keessa ga si godha. Sitti hin hafne. Wayitti ati achi fiiganatti dhufte laal akkanatti dhahee si deebisa. Ana akkanatti dhooftee na deebistaa? Anumaa kana moo? Simaa kana. Sittuu ana akkanatti dhahee na deebisaa? Hagarra deddeebi'anii sitti manitti siin galu simaa kan akkanatti dhahee si deebisa. Kaan jedhu ati na tuffatte moo dhuguma si danda'a jettee yaadda? Si danda'a. Ati na dandeettaa? Si danda'a. Badhaasa. Ati naa baata? Sii ba. Wanta namni ati na tuffattee akkana naan jettaa? Waan konkaa kan amma si ga'e narraa callis. Konkitti. Konkaa. Sii amma akkanatti na arrabsu tana wayita daa'imaa si beekaa baraan. Beeyti horee maal sii godhaan? Amma guddatte waan feeta naan jettaami? Ambar wayita ati daa'imaa si beekaa wayita ati karaarra dhaabattu deem abbaa makiina si dhaasiin jedhee karaarraa si galchaa. Amma ati guddatte jechuu? Maal sii godha re'aan? Kijibduu amma naan qixxooftee jennaan maal of seete ati? Ati yeroo daa'ima akka ofirratti nu daanneef shurraabii asirratti si hidhanii wayita ati deemtu faa si beekaa baraan. Callisachi. Yeroo garii faa qulfiidhaan asirratti si qabanii deemta. Ati yoo ijoollee ammaatti daa'ippariin guddatte? Anilleen akkasitti guddadhe ati wayita san hin dhalanne nan argine ati. Ati aanan harreetiin guddatte jedhan. Abboo an guyyaa tokko sitti argisiisa. Akkam oolte? Hayyee akkam bulte? Hayyee guyyaan maal fakkaata? Ispoortii si godhaa? Saayikilii ari'uu sibiila ol fuudhu mana kana keessa utaaluu afaan kan kee qabattee yoo ispoortii hojjechuu barbaadde callistee hin hojjettu. Ispoortiin kana ta'e yeroo kenna hafe ispoortiin yeroon keessan kam yeroo nuun qumbaa afur guguddaa harree irratti feenee laga dhaynee bishaan itti waraabnee harree irra keennee manatti galchinu gaafa san hafe ispoortiin. San ispoortiin sun ispoortii dhaaree qumbaan an tokkichi harree irra kaa'u kiiloo meeqa beeytaa? Kiiloo meeqa anattuu si gaafachaa jira bar. Akka nama beekuu hin beeytamaa naan jettaree si gaafadharee hayyee hin beeku. Akkana wayya waan hin beeku jechuun xiqqummaa miti beekumsa dhabuu miti. Amma akka yaada kan keetitti badhaasaa duratti waan beeku jedhee salphadhe xiqqaadhe jettee yaadde dogongortee jirta.
Maaliif yoo jette ana duratti namni waan beeyne waa beeka yoo jedhe namni sun xiqqaataa salphataa tuffatamaa. Kanaafuu atin ana biratti waan hin beeyne hin beeku jettee kabajaa ulfinna ana biratti argatte jechuu. Amma ana biratti kabajaa fi ulfinna waan argatteef mana barumsaa seenuu qabda. Mana barumsa kam? Mana barumsa badhaasaa sadarkaa tokkoffaa seenuu qabda. Harree barsiistaa? Yees harree barsiisa. Saniifuu borganama footoo xiqqoo fi kilaaseerii qabadhu kottu. Ati harree naan jechuu kan keetii? Ammaaliif si arrabsaa maaliif harree siin jedha? Waan harree taateef atillee baddee jirta nama arrabsuu jalqabdee jirta akka intaloo sanii. Intaloo tam? Tafaayoo ofiin jettu san. Obboleettii tanteetii barmaa intaloo jettaan? Ragaa qabdaa isiin obboleettii tiyya ta'uu? Ehee hin qaba. Fidii amma natti mul'isi. Wal fakkaattaan. Wal fakkaattanii? Ehee. Kana ragaan ati qabdu. Yaa namni wal fakkaateef obboleeyyan hin ta'u. Yoo akkasii anaaf sillee obboleeyyanii miti jechuure akkas jechuu kiyyaa miti. Akkamree isiin bara obboleettii teennaa miti. Haadhi isii lafatti gattee ayyoon teenna lafaa fuutee fiddee nu waliin guddiste. Kijiba akkanaa kana dhaabi. Yoo obboleettii teennan ta'in maaliif nu fakkaattiree? Waan nu waliin guddatteef bifa keenna qabatte. Jechuun saniif nu fakkaatte. Akkamitti namni waliin guddateef wal fakkaata? Yoo amala wal fakkaatan jette sirrii garuu akkamitti bifa wal fakkaatan? Waan nu nyaannu waan nyaattuuf waan nu dhuynu waan dhuyduuf saniif nu fakkaatte. Badhaasa ati dhugaanuu sirrii hin jirtu haga suufa kana godhachuu jalqabde. An sirrii hin jiru isiittu sirrii jira jechuu kan keetii? Ati garuu maaliif isii akkanatti diina godhatta? Isiin diina tiyyaa miti. Akkasuma silaa namni diina nama godhatu ta'e sababa malee diina nama hin godhatu. Seenaa jaalalaa wayii ilaalee waan yaadachiise. Maanatti himtaree? Sitti himaan jiru isatti himaa jira. Kun maal nama hedduu seena? Wayita dubbattu maqaa nama waliin dubbattuu dhooftee hin dubbattu? Ansi laalee dubbadhe isa laalee dubbadhe. Isa laalii ol laalii gadi laalii wayita dubbattu maqaa nama waliin dubbattuu dhahii dubbadhu. Maqaa dhahee dhahuu baadhe yoo nama tokko laalaa dubbadhe nama saniin dubbadhe jechuu. Waan akkamii haasofta yoo an amma TV kana laalaa dubbadhe TV kanaan dubbadhe jechuu? Amma maraattuudha akka TV laalaa dubbadhuuf. Maraattuu taate fayyaa taate maalis si beekaan? Si maraattuun ka waan argee haasa'u. Namni maraattuu waan argine haasa'u waan hin argine haasa'a. Ka akkasii sun si jechuu. Maraattuu si caalattuu jira maraattuu namaan jettu waan dubbattu iyyuu hin beektu. Ati amma maal akka hin dubbannee fi maal akka dubbattu addaan baaftee beektaa? Isin maa walitti iyyitan? Isaa barka waan arge keessa boo waan isan galchine keessa. Laal mucattiitan nu sadeen malee namni biraa mana kana keessa jira. Waan haroo maalitti himtaa miti waan ati hagareeftana haasoftee dhaga'ee jira inni. Meena jalan dubbatini callis walitti ni iyyina. Isii barka nama jala dubbatu. Maal dubbattaa si jala dubbadhu? Faayoo meen iyyini callis. Ati maal dubbachuu barbaadde? Laal kan dubbachuu barbaadu kana. Maqaa isaa dhahii dubbadhu. Mucayyoo tanaafu karamiin dubbadhaan? Karaas laalii dubbadhu. Faayoo meen dubbatiin inni haa dubbatu booda dubbattaa. Intalaa maaltu akkana si goggodhasi? Horii narraa callis. Maal walitti iyyitan callisaa isin lachuu afaan keessan qabadhaa. Isii barka waan argitee iyyitu. Ana maaltu na iyyisiisi sittuu waan sin galchine keessa galaa. Amma baay'isanii callisaa isin lachuu. Ibsaanatti hin iyyini isitti iyyi. Ati maali? Ati maali deebisiifree? Atillee hin dubbatin. Piliis afaan isii kanatti maastashii maxxansi. Kan keetitti haa maxxansanii harree. Isin afaan keessan qabachuu hin dandeettan moo naan wal loluu barbaaddan?
Ibsaana beeytami an nagaa naasaa. Isiidha kan yeroo hundaa ibidda qabsiisu. Ati noo koon argite keessa buutu jazbaa. Isin wal arrabsu malee waan biraan beeytani. Jazbaa naan hin jedhin jazbitti. Ati nagaa mana kana keessa taa'uun barbaaddu. Nurra ariiyyuu. Isiin argitu kan arrabsitu. Atillee narrabsinii callisa. Maali isii maali rakkoon keessan kan yeroo hundaa wal isin lolchisiisu. Laal hojii intaloota naattu. Intaloo naan hin jedhin diqaalaa ittanii. Isin wal arrabsu malee dubbii seeraan hin dubbattanii maaliif natti iyyitan? Maali rakkoon keessan kan yeroo hundaa wal isin lolchisiisu. Tokko tokko natti himaa yoo kanatti himuu barbaaddanii yoo kan barbaanne ta'u narraa callisaa. Hayyee jalqaba anattuu sitti hima. Hayyee natti himi. Jalqaba yoo an dubbadhe wayyu. Maaliif? Jechuun isin waan dubartii taateef dubartiin akka aadaa kennatti dhiira jalan dubbattu. Argitee ilaalchaasaa. Callisimee yeroo tokko. Ati ilaalcha akkanaa kana of keessaa balleessi. Dubartiin dhiiraa gadii miti. Kun waan namni ganda keessatti dubartii gadi qabuuf jechatti fayyadamu malee aadaa Oromootii miti. Dhugaa kan kee. Hayyee amma maali waan isin lameen wal isin lolchisiisu? Ammaa miti kan inni akkanatti na qabee na jala dhaabatu durirraa akkanatti na qabee. Isiin faa yeroo an dhaladhe irraa na jala dhaabatti. Mee ati callisi jalqaba isiin haa dubbattu. Hayyee ati dubbadhu. Baay'ee galatoom carraa kana naa kennuu kan keetiif. Maaltu si kolfisiisa? Dubbiisi. Waan nama kolfisiisu yoom dubbatte isiin? Isiin eessa jirti obseete ka akkasiin jettuuf? Inni illee barhaqa isaatti na tuffata. Obboleeyyan isii bira jirtire obboleessi isiitiin galatoom jettee kun waan nama kolfisiisu? Obboleessa jette. Obboleessa kiyya. Maa isiin obboleettii teenna ta'uu shakkii qabda? Shakkii miti booda sitti maa isiin waan dubbachuuf taatu sanaa dubbattu. Hayyee. Amma dubbadhu. Yaa dubbadhu. Lolli keenna kun waan ammaatii miti waan ture. Guyyaa jalqaba wal lollee yaadadha inni dinnichaa gurguraa kararratti ambarandaa namaa jalatti shaayii buna gurgura. An akka dinnichaa gurguru dubbachuu maal si barbaachisa inni hin beekaa? Hin beeku an. Argiteere. Ede ati dinnichaallee gurgurte? Eehee gurguri. Hagammaati hin dhageenye. Hin dhageenye. Amma dhagee kara dubbiitti deebi. Hayyee gara dubbiitti deebi'a. Inni dinnichaa gurgura. Inni dhagee akka dinnichaa gurguru lama dhageessistaa miti gara dubbiitti deebi. Dubbiin dubbadhu kanatti dinnichaa kan keetii walitti jira. Dubbii fi dinnichaa maaltu walitti fide? Lolli keenya ka jalqabaa gaafas. As jidduu maaltu dinnichaa fide? Mee waanuma feetee haa dubbattu dubbii tana haa dubbattu hin dhageenna. Hayyee. Hayyee dubbadhu. Hayyee. Inni dinnichaa gurgura. Ambarandaa namaa jalatti shaayii buna gurgura. Osoma anu ijoollee keessa taa'u baalli dinnichaa kama sumarra na bu'u arge. Eenyu si dhahe? Isaree. Maaliif? Maaliif beekaaf? Laala ammalleen kolfa. Maa kolfuu danda'u? Inni haa kolfuu isa dhiisiti achirraa noo. Ijoolleen maali jettee ati gurbaa dubartii dhoofta jettee itti deemtee jennaan surree ol caccasfattee achi fiigee taare. Achi booda ho'ita manatti galtan maaliif akka si dhahe gaafatteeni? Gaafadheen. Maaliif si dhahe siin jedhe? Hagammaa deebii naan deebisne. Ati obboleetti teennaa miti ati waanyoodha. Naan jedhee na arrabsa qofa. Hayyee amma karaa kan kee deebi'a guyyaa san maaliif dhooften? Hayyee gaaffii tokko si gaafachuu barbaada. Jalqaba kan si gaafadhe naa deebis. Jalqaba si gaafadhe achi booda gaaffii kan kee si deebis. Ati maa nama mormita? Dhiisimee haa gaafatu. Baaldiin an si dhaheen sin si dhukkubse? Homaa miti. Homaa miti jechuun? Silaa dinnichaan keessa jiraatee na dhukkubsa. Garuu waan dinnichaan keessa hin jirreef. Sin dhukkubsine jechuu? Maa akka dhukkubsu barbaaddayyuu? Laalmee gurbaa kana. Si dhukkubse moo sin dhukkubsin? Baaldii qullaan na dhukkubsa nan dhukkubsin. Akkasii. Qabdee qabi jedhe. Amma dubbii biraa dhiisi. Maaliif dhuften ati natti himi? Waan dhaheef amma sitti hin himu. Yeroo biraa sitti hima. Maaliif amma natti hin himne? Hojii ho'ii qaba. Amma sa'aatiin hojii waan ga'eef hojii deema. Hin kijiba hojii maalii qabaa miti? Dhiisi haa deemu. Haadhi hattuun ilmoo namantu waan ofii kijibduuf namallee akkas seeta.
Ati haga waan kana nyaattu maaliif nyaata hin nyaanne? An nyaata isin hojjette nyaadha. Maal rakkoo qaba isin hojjete nama biraa hojjee nyaati nyaata? Nyaata nama biraa hojjete nyaadha garuu ka isin hojjete hin nyaadhu. Maaliif? Maaliif jetta ati nuu ka nyaattu na ajaa'ibsiista. Nyaata isin hojjete silaa nyaatte quba waliin nyaatta. Nyaata isii moo? Ehee isaanii isin irratti sii kennite iyyuu nyaatta. Ati harka isis irratti baratte jechuu. Barachuu osoo hin ta'in nyaatuma isin hojjetuttuu mi'aaha. Baay'ee garaa nama nyaattaati. Maaliif? Isii wayita nyaata hojjettu eessa fa'aa qabattee akka nyaatu isin hojjettu beeytaa? Akkam? Jechuun eessa fa'aa of qabatti? Dhiisin dubbadhu. Eessa of qabatti? Ati mi'a bakka isin qabattee hojjettu sanii baratte? Yoo an amma sitti hime booda hin jibbitaa dhiisi sitti haafu. Rakkoon qabu natti himi. Yoo an sitti hime aariidhaan booda maal akka isii gootu hin beeku an. An kijiba kan kee kan amanee akka isii waa godhu barbaaddemi. An maaliif akkas barbaada? Akkas hin barbaanne maaliif maqaa isii balleessitaree? Kun amma maqa balleessuudhaan waan namni tokko hojjetu waan isaa himuun ehee maqa balleessuudha waan isin hin hojjanne irra kaahaa hin saalfattu obboleetti tanteetii bar. An obboleettii akkanaa takka hin argine. Ka waan hojjettutti hin saalfan. Saalfachuu qofa osoo hin ta'in ta kabajaa namaa hin qabne. Ati saalfatta ati kabajaa qabda kan maqaa namaa balleessuta nama kabajaa qabuttu kabajaa namaallee beeka. An kabajaa hin qabu? Silaa kabajaa qabaatte kabajaa namaallee hin beeyta. An kabajaa hin qabu jechuu kan keeti? Kabajaa kan qabne har'a of beeyte? Ati eenyudhaan kabajaa hin qabdi jechuun ni jirta beeyta? Siree! Akkam godhatte si ati? Namni kabajaa qabu nama akka kan keetiti? Nama akkamiiti ree? Dhiisitti hin himu. Namni kabajaa qabu ana. Isin lamiin irra iyyuu anattuu kabajaa isin irra qaba. Namni biraa tokko silaa dhufe isin lamii isin hin kabaju. Ana akkuma na argeen na kabaja. Si maal sirratti argee si kabaja? Hojii kan kee kam argee si kabaja? Uffata an godhadhu kana argitee? Uffata kana laaletuu na kabaja. Mee of laalmee ati? Akkam jiraan? Uffata godhattu of hin argitu? Mormatti waan argiti godhattee? Harkatti waan argiti ofiitee? Kun akkaataa nama kabajamaati? Ilaalchi ati namaa qabdu kun ilaalcha nama gowwaati. Nama uffata isaa laalanii hin kabajan. Maaliin kabajamaree? Tokkoffaa ati yoo namaaf kabajaa qabaatte namnillee si kabaja. Lammaffaa hojii kan keetu si kabachiisa. Soba. Ati sirriidha garuu waan ati jette kun soba. Sanuu soba akkamiiti? Soba kiiloomeetirii 100 dheeratu. Maal iyyita suutan dubbattu? Soba ati dubbatte kana yoo sirratti gadi hin qabin ati soba biraallee hin dubbatta. Saniifuu sirratti gadi qabuun barbaachisaa. Hayyee ati maal jechuu barbaadde? Hayyee dubbadhu. Hayyee dhiisii waan dubbachuu barbaadde dubbadhu. Hayyee amman dubbadha. Dubbadhu. Dubbiin amma irratti wal mormaa jirru tun dubbii kabajaatimi. Qaataa dagatte eehetii dubbadhu. Hayyee dhiisii dubbadhu. Dubbii maa afaanitti na qabde? Yoom afaanitti si qabe hayyee jechuu malee yoom dubbii dubbatte ati? Hayyee jedhee jalqaba ati maan hin dhageeffanne? Hayyee dubbadhu. Laal ati nu amma hayyee jettee dubbii jalqabde. Amma waan dubbachuu barbaadde dubbadhu. Hayyee an siin jedheef hin aarirree hin aaruu dubbadhu. Hayyee. Tokkoffaa nama kabajaniin uffata isaa laalanii kabajan. Lammaffaa seeraan na dhagahaa jirtaami? Si dhagahaa jira dubbadhu. Lammaffaa nama beekumsa isaatiin kabaja. Namni sun waa hojjetee hojjechuu baatee beekumsa isaa qofa laaltee kabajuu ni qabda. Yaada gowwaa kan kee kana ana malee nama biraa akkas hin dhageenye. Akkam nama uffataan hin kabajan. Beekumsa ati jettu sunillee yoo beekumsi sun hojiitti hin jijjiiramin beekumsa nama sanii hin beekan. Nama beekaa dubbii isaatiin beeyta. Yoo dubbii nama beekaa dubbattee hojii hin hojjanne hoo hojjatee hojjechuu baatee namni sun dubbii nama beekaa qofa dubbatee jennaan namni sun nama beekaa nama kabajaa qabullee. Akkasii miti. Akkamree dubbii yoo hojiitti hin jijjiiramin beekumsa nama sanii dubbiin hin ibsitu. Kaan jedhutti sirrii malee kaati jettu sirrii miti. Hayyee amma sin mormu si akkasitti fakkaatetti fudhadhu. Namni kabajaa qabu waan akkanaa kana godhata malee waan akka ati godhattu san hin godhatu. Hayyee amma gaa'ee callis.
Faaya kun maali? Gammachuu. Gammachuu maaliitiif akkana goote? Mee tilmaami. Har'a guyyaa dhaloota keetiti? Miti. Hojii argatteemi? Sirriin tilmaamne. Hayyee eega kaan jedhu lameen kanan ta'ini hin beeku atummaan natti himi. Waan salphaa tilmaamuu dadhabde. Hojii argate yookiin guyyaa dhaloota kan keetii kara lameen hin ta'in waan biraa maaltu si gammachiisa ree? Waan salphaatti akkanatti sitti jabaate. Waan salphaadha. Hayyee. Huccuu bitaat. Atillee waan akkamii yaadda? An huccuu bitadheef akkanatti gammada. Hayyee moobaayilii bitaat. Moobaayilii? Ehee moobaayilii. Aayifoonii bitatte saniif akkanatti gammaddaa. Ati akkam taate si? Yoo aayifoonii hin ta'in ana siin achi tilmaamuu hin danda'u. Garuu faayoo maali waan akkanatti si gammachiisu? Ati waanuma xiqqoo tilmaamuu dadhabde. Dhugaa amma hin dandeenye. Ibsa. Mana fincaanii seenuu barbaada mucattii tana qulqulleessitee jedhii ni gaafadhuun. Maali isaan asii kun? Alloolan barbaadu yoo qulqulleessitee jirtu gaafadhuun. Isin maali tan ta'e kasii qulqulleessituuf? An dubbii biraa hin barbaadu gaafii kiyyaaf deebii barbaada. Dalayduu soqadhu kasii qulqulleessitu. Hojjettu tan teessa taa'isi. An amma ka jedhu qulqulleessitu moo hin qulqulleessin? Nama sii qulqulleessu soqadhu. Ofii kan keetii qulqulleessiitti fayyadame. An hin qulqulleessu. Deemi danqaraa dhaqiree. Awwaan san gadi deebisee irraan taa'u gubbaarra koree taa'a. Mee haa cabuu ilaalla. Argiteemi ho'ita kan isin lachuu loluu jaalattan jetta. Amma ofiisaa ta'u itti lolan soqatu argiteemi. Dhugaan hin beeku inni maal akka ta'e. Haga suufa kana godhachuu jalqabe. Amalli isaan jijjiirame. Waan inni si dubbatuuf jettee hin aariin itti kolfe. Yoo ati itti kolfeete inni ni aaraa. Ammaal gochuu aaraa miti innummaan akkasii deemu fedha. Yoo mana argate inni asiin taa'uun deema. Inni gammachuu har'aan irraa balleessuu barbaada. Ahaa, anuu dagadhe gammachuun kun isii kamaal itti natti himi. Tilmaamsiin jedhe tilmaamuu dadhabde. Yaa, tilmaamuu hin dandeenye. Gammachuun durbaa guddaan maal akka ta'e hin beektu. Hin beeku ana wayi durba ta'e. Atillee waanuma xiqqoo tana wallaalta. Heeruma ree? Heerumaa? Ehe. Jechuun ati heerumuufi? Ehe torbaan kana keessa heeruma. Kun waan nama gammachiisu ree obboleessi qabu obboleettiin isaa akka nama gaarii waliin bultii ijaarattu barbaada. Dhugaa inni nama gaariidha. Baay'ee tokko na jaalata baay'ee tokko na kabaja. Wanni guddaan si jaalatee si kabaje jennaan gammachuu waliin jiraattan. Dhugaa onni irraa na jaalata. Atillee akkasuma jaalattaami? Ehe. Bareeda. Dhugaa waan isa argadhu seenee isa argadhee baay'ee gammade. Silaa dur ta'e nama isiin itti heerumtu haadha abbaa obboleessattuu laalee itti heerumsiisa. Garuu dubartiin ammaa nama isii fuudhu laallattee guyyaa itti heerumtullee murteessattee namatti himti. Ibsa. Kanaaf waan sitti mufadhe sitti hin fakkaatiin yeroodha. Waan yeroo nama godhe callisanii fudhachuu. Garuu hambar sitti himuu barbaade. Waan yeroo nama godhe sitti hime malee gammachuu qaba. Gammachuun obboleettii tiyyaa gammachuu kiyyaa. Dhugaa gammachuu kan kee gammachuu kiyya. Akkamitti yaadde ati? Ati gammaddee hangaddaa? Si waliin gammada malee.
Hello. Hello Usmaan. Nagaa ati amma eessa jirta? Bakka hojii jira. Bakka hojii jirtaa? Manatti eeyyamte. Ehee qulfii manaa barbaade. Amma bakka hojii jira kootta fudhadhu. Bakka hojiitti sa'aatii meeqatti baata? Halkan keessa sa'aatii 11tti ba'a. Hayyee wayita baate sitti dhufa. Hayyee. Hayyee chaawu. Balaasa hojii deeggarsan akkam goote. Wayita dhufe sitti hima. Hayyee wayita dhufte wal argina. Hayyee chaawu. Ciao. Faayoo. Maal taate? Maal taate badhaasattuu si dhahe? Badhaasattuu si dhaheemi? Miti. Maal taate ree maaliif bootta? Jaalallee kiyyattuu na dhiisee dubartii biraa fuudhe. Maaliif dubartii biraa fuudha ree torbaan kana keessa na fuudhanan hin jenne ati? Hin beekan. Yoon asiin taphata ati naariin. Viidiyoo jarri lameen qubee walii kaa'annatti erga irraa bahee bilookii na godhe. Inni maaliif akkana sirratti dalaga jalqaba si fuudha siin hin jenne? Jedhe. Maaliif si sobaree? Akka ati nama biraa waliin jirtu si dhagahee naan jedhe. Ati isa malee nama biraa waliin jirtaa? Hin jiru. Inni eenyu waliin si argee akkas siin jedha ree? Namattuu bilbilee natti himi naan jedhe. Namni bilbilee waan fedhe jedhu illee inni namana. Jalqabaa dhugaan siin jaalatu jechuun sima dhiisuu barbaadee akkas siin jedhe. Inni garuu nama akkamiiti? Namattu bilbilaan natti himi akka ati nama biraa waliin jirtu. Wayita akkas hin jedhu iyyuu hin salphatu hin? Waan isaa yaadini atillee dagadhuun. Ani hin jaaladheeni akkamitti dagadhaan? Ibsaa seenaa jaalalaa sitti himuu barbaada. Kafaayoo moo? Miti seenaa jaalalaa kiyyaa sitti himuu barbaada. Amma obboleettii tantee tana akkanatti gaddeetitti qoosuu barbaadde diqqollee sitti hin dhaga'amuusi. Ani sitti qoosuufi miti garuu ati seenaa jaalalaa kiyya kana dhaga'uun si barbaachisa. Seenaa jaalala kan keetti dhaga'uun anaa maal naa godha? Anamma karaa mana kiyyaa deemuuf waan ta'eef sitti himee deema. Mana argatte seenaa jaalala kiyyaa sitti himaa na dhaga'i. Hardhaatillee seenaa jaalala kan keetii natti himuun maaliif si barbaachise? Haga duraan maaliif natti hin himin? Hardhaan sitti himuun ati na dhaga'uun barbaachisaa waan ta'eef. Hayyee natti himi. Yeroo an adaadaa bira galu san mucattiin takka ganama aanan nuu fiddi. Warra isiitiif adaadaan je'aan mallaqa kafaltiif. Qudiin isiin aanan itti nuu fiddi sun bifi qudii sanii gurraachaa miti. Maal haasofta qudii nama maraa gurraatti? Anuu maaliif qudiin kan kee kun bifi isaa keelloo ta'e jedheen. Abbaa kiyyaa fi haadha tiyya yeroo jalqabaaf wayita walitti dhufanii wal jaalatan. Abbaan kiyya akka namoota kaanii haadha tiyya abaaboo yookiin qubeen kennineefi qudii kenneefi. Qudiin sun qudii tanaa. Ajaa'iba! Saniif qudii keelloo goote? Miti abbaan jara dhiisee gaafa lola baadummee san baadummee deemee achumaan hin deebine. Yaadannoo isaatiif jecha haadhi isii qudii san keelloo goote. Qoosa fakkaata garuu garaa nama nyaata amma gara seenaa kan keetitti deebi. Hayyee! Yeroo hundaa akkasumatti osoo aanan nuu fiddu guyyaa tokko osoo aanan nuu fiddee karaa manaa deebitu karaaraan lafa dhooftee qudiin keelloon sun harkaa caccabde. Kurreetti irra cabe moo guutumaan guutuutti caccabde? Guutumaan guutuutti caccabdee addaan gargar baate. Seenaan haadhaaf abbaa isii bade jechuu. An deemee itti dhaqee isiin bootti sossobeenii callisuu diddee akkamitti mana galaa yaadannoo abbaa kiyyaa caccabsee haadhi tiyya nan dhiistuu naan jette. Achumatti isii dhiisee deemee mana dhaqee adaadaa jaraa qudii akkasii takka haate deemee halluu keelloo bitee itti dibee isiin achuma teettee bootti itti fidee itti kenne. Gammaddee utaaltee na hammattee na dhungatte. Wayita isiin na dhungatte san bakkuma jiru wallaalee ima dhaabadhe. Namtichi tokko as na qabee na harkisee anillee dammaqee maal taate maaliif na harkiste jedheen. Harreelee midhaan baattee deemtuun argitu naan jedhe yoo sitti buutee maaliif karaa qixxee dhaabatta naan jedhe. Ani waan abbaan isii dhufee si qabe se'eeyyuu. Isiinoo isiin hagana biraa deemte turte anaaf wallaalee karaa qixxee dhaabadhe. Achii booda osoo isiin akkasuma xaanaan nuuf feddu walitti kaloofnee waliin ooluu jalqabne.
Achii booda anilleen akka jaaladhuun itti hime. Isiinoo si didde nan didde si jaaladha jette. Hayyee abboo wayita sanillee bakka jirtu of wallaalte ofii wallaalle. Achii booda natti heerum jedhee gaafadheeni hayyee sitti heeruma naan jette. Achii booda anaa suufa bitatee karaa manaa galu jiru. Isiin fiigaa natti dhufte dafii torban kana keessa na fuudhi naan jette. Maal rakkoo jiraa jedheen. Haadhi tiyya namticha abbaa qabeenya tokkotti na heerumsiisuuf naan jette. Achii booda ani sii qabadhee aayyoo bira deeme. Wayitaan mana dhufu manni cufaa namni tokko mana hin jiru. Yoona aayyoo mana ollaa deemte mana ollaa laalee dhufa asitti na eeg jedhee ni biraa deeme. Wayitaan mana ollaa dhaqu hin jirtu mana lamaa sadi laalee dhabee wayitaan karaa manaa mucattii biratti deebi'u. Mucattii takka waliin haasaa jirti. Dubartii biraa waliin haasofti. Ansuutatti dhukadhee itti kalaahee waan jarri jedhan dhageeffadhe. Waan mucattiin tun jaalallee tiyee gorsitu dhagahee bakka sanii socho'uu dadhabe. Maal jettee gorsitiin? Nama hiyyeessatti maa heerumte ka qabeenya qabu sanitti heerumi jettiin. Hiyyeessi maal sii godhaa miti jiruu tantee hundaa si rakkisa. Haadhi tanteetiyyuu waan si yaadduuf abbaa qabeenyatti heerumi siin jette hin gowwoomini abbaa qabeenyatti heerumi jetteen. Jaalalleen tiyya dhugaa jetteeni achi fiidee deemte bultii lamaan booda abbaa qabeenyatti heerumte. Seenaan jaalala kan keetii agasi? Agas. Ansuufa godhadhee isii fuudhuu barbaada. Garuu isiin nama biraatti heerumte. Akkasiin na dhiisterraa huccuu kana godhachuu jalqabe. Wayita suufa kana godhadhu akkasii fuudhetti yaada. Isin lachuu na ajaa'ibsiistan. Isin si jibbitee nama biraatti heerumte ati nagamma yaada isiitiin jiraatta. Isiillee nagamma yaada isaatiin jiraatti. Inni isii jibbee dubartii biraa fuudhee. Inni nan jibbine namatti waan kiyya kijibatti mee na dhiise. Eega dubbii nama amanee si dhiise qaraa jaalala kan keen qabu jechuu. Ibsa ati maan hin gaafatin. Maal si gaafadha? Mucattiin jaalallee tiyyaan hiyyeessatti heerumni abbaa qabeenyatti heerumin jettee sun eenyu akka taate? Eenyu? Isi! Faayoodha? Ana! Si! Maa waakkachuu barbaadde wayitatti gorsituun san bar an dhukadhee si dhageeffadha. Faayoo maaliif akkas irratti dalayti? Anta akka isa dubartii waliin argee hin beeku akka inni jaalallee qabuyyuu hin beeku. Inni kijibaare? Kijiba. Sittuu kijiba. Isa duratti qulqulloof godhuu kan keeti. Ibsaan beeyta miti inni duraan irraayyuu na jibba ammallee maqaa kiyya balleessuu yaada. Waan ani ijaan si arge wakkattaa? Kun yeroo hundaa waanuma arge haasa. Faayoo mee yeroo tokko calleessu. Maqaan jaalallee tanteetii eenyu? Amina. Aminaa jaalallee tanteeti? Argitee amma yaadatte? Aminaan beeyta? Hin beeka waliin baranne. Okay, ati akkas jettee gorsiteeni jaalallee isaa? Gorseenii jira garuu. Dhageettere! Faayoo ati maaliif waan akkanaa dalayta? Isiin akka inni fuudhuuf ta'u natti himne. Kijibduu! Dhugaa na aman isiin akkas naan hin jenne. Maal siin jettere? Haadhi tiyya abbaa qabeenyatti na heerumsiisuu fi angaruu hiyyeessatti heerumuu fi kamitti haa heerumu mee natti miidhaan jette. Ati hoo maal jetteen? Abbaa qabeenyatti heerumi hiyyeessi maal sii godhaa miti jedheen. Ati maaliif akkas jettaan? Ansi ta'uu hin beeyne ree. Ana ta'uu baatullee ati maaliif gorsa akkasiisan gorsitaan? Hiyyeessi fuudhuu hin danda'u? Faayoo maaliif garuu? Ankaas dhufeef mana keessa na baasanii mana kiraa soqachuufii miti. Nama jaalallee isaatiin gargar baasan namni sun hagam takka aga dhukkubsatu sitti argisiisuu dhufe. Jechuun isiillee sittuu anattu wayita siin raftu bilbila isii jalaa fuudhee jaalallee isitti bilbilee akkasiin nama biraa waliin jirtu itti himi. Garuu maal argatte isaan gargar na baaste? Waan ati narratti dalayde sii deebise. Garuu akkamitti si amane? Akkamitti na namanne ana obboleessa sii jedhee itti hime. Amma karaa mana kiyyaa deema. Ciao. Badhaasa. Waan isin sirratti dalayte sirrii goote. Waan badhaasan sirratti dalage sirrii godhe. Silaa jaalalleen kan kee dhugaan si jaalatu ta'e dubbii nama biraan amanu. Sillee silaa jaalalleen tantee dhugaan si jaalatu taate dubbii nama biraan amantu. Silaa borillee bultii ijaarattan ta'e akka namatti dubbii nama biraatiin isin dhiisan. Isin osoo wal jibbitanii nama isin hin taane irraa wal qabdan. Isin amma wal jibbuu dhiistanii wal galateeffachuu qabdaniyyuu. Faayoo galatoom. Waan nama naan taane irraa na qabdeef.
Atis galatoomna manaan taanirra waan na qabdeef.